dura dhibee dhiigaa qabanii amma dadhabbina onnee godhatan. Maazariin jechuudha. Aywa. Ani nama bultii qabu harka takka mana kiyyallee gargaaraa harka takka haadhatii yallee gargaaraa qarqaarsi isaan gargaaru sun mana yaalaa gaasaan geessuu hin dandeenye. Silaa mallaqa meeqa gaafata? Bakka takka bakka silaa bakka guddaa geessee gaafatan mallaqa kana gaafatan jedheesi himee hin danda'u kijibu manni yaalaan geessi shaashamanneen deddeebisaanii hawaasaa gisee takkatti bichaa geessaniini. Kanaan alatti mana yaalaa guddaa geesseeti yookiin nama mallaqa ganaa na gaafataniiti shaashamannee ji'a ja'anuu deddeebi'aa dawaa fudhatan. Guduma akkasii dawaa fudhatanuyyuu ammallee uumaa waan jijjiiramni jiru tokko hin jiru. Haadha tantee rabbi si haa fayyisuu si haa aafiyuu rabbi fayyaa isaaniitti isaan haa deebisu dhukkubuu isaanii haati tantee haadha nama maraatii dhugaa dubbachuuf garuu nuti kasirraa dhaga'uu barbaanne akka waan like referii wayii barreeffamee fi like qarshii hammana gaafatanii hammana na hanqatee waan akkasii gurdina dhaga'uu barbaade garuu namni kamuu inuma dhibama dhibee sii gala miti namni dhibama hin qabne hin jiru waan akkasii sirraa eegaa ture hundaa'u rabbi si haa fayyisuu yoo laalchistee refer godhanii qarshii haganaan hin yaalamtiitii jedhanii ka'eennu godhan taate karaa saniin uummanni si gargaaruu danda'a. Sii galaami namni dhibee dhabe hin jiru obboleessa haa taatu fira haa ta'u rakkoon walirra caalti beektaa. Yoo ka onnee dhukkubsatuu fi ka biraa gogaan dhukkubsatu jiraate dursa kamiif kennamuu qaba jedhamee namni wal bira dhaabatee wal gargaara. Ammas wanni hin gargaaramneef hin jiru laalchisiitii qarshii amma si gaafataniin kunoo jarri kunniin illee warra namaa rifatu warra nama baay'ee gargaaraa oolu. Akkasii yoo goote irra gaarii jedhee yaada waan ofiin jettuun beeku malee. Ani illee sanuman jedha rakkinni waluma caalaa akkuma jettee isinillee tokkoffaa biyya ambaa keessa waggaa hedduu jira jirti. Isinillee rabbiin nagaan haa galchu kaachirraa fi ammoo dhibeen isii hagana dhukkubsatti ammallee mallaqa hagana na gaafatanii hundatii yaa ol ta'ee yoo jette karaa sanitti uummanni illee si gargaara yoo birrii 50 Itoophiyaa 100 illee taatu si gargaara jechuudha. Malee akkanatti harmeetii ana jedhaa dhukkubsatti onneen jedhaa dhukkubsatti na gargaara yoo jette kunoo akkuma argitu ashaangulliitti aboo'ichaatiif rabbi si haa fayyisu qofa dhaniitumaan jedhisan. Kanaaf ati yoo dandeette jette karaa sanitti mokkorisin jechuu barbaadeetidha. Namni ni gargaaraan jecha yoo jiraatan faamilii jechuudha. Namni jirtan jechuudha. Namni ni gargaaraan rakkoon qabu haati si haadha kooti rakkattu malee muyyattiin tun ol baatee haganaa hin dubbanne qabaattee illee yoo dubbatte isiif gibaanyiidhaan gargaaraan jettan yoo jiraattan dubbisuu ni dandeessan. Kuma takka Itoophiyaa ta'e lama Itoophiyaa ta'e waan dandeessan gumaachuuf ni dandeettanii akkasi. Harafata amantis baattis an biyya Dubaay kana waggaa 13 keessa jira. Wallahi lazim ila ilyooma jireenya koo hin jiraanne jireenya maatii tura faazariin alaa dhukkubaa faazarii yaalaan ture manni yaalaan geessine jiru faazarii yaaga Addis Ababa maali jedhan samman yaalaa guddaa ka operationii nama godhan ka dabarsan sammaani maqaan isaa tukuran basa maali jedhan san manni yaala takka ne irratti habni faazarii koo jechuudha isaan Ijibaatuma gahee fi karaa fuula rabbiin irraa deeman isaaniif ammoo wanti ani godhin jedheetiin seenaan natti hafe tokko hin jiru garuu hamaazarii kana hagammaatti manni yaalaa guddaa an seensee laalchise tokko hin jiru laannoolee humnaan dadhabuu koo irraa jechuudha. Si galee eebara masalee jedha lubbu jiru kana keessatti jireenya koo takka hin jiraanne jireenya maatii kiyyaa malee jechuudha. Gargaaru akkaawuntii barreeffadhu qarshii 10,000 anis si dabarsan meeshaa warri gargaaranaa gargaaranii bakka namni martuu namni rakkanne hin jiru ergaadha jalaa dhukkube yookiin dubbatuun itti ulfaatii ta'uu danda'a namni dandeettan gargaara
Akkaawwantii natti miti qarshii 10,000 ammaan sii dabarsa ishi. Namni dandeessanii jala kanaallee gargaaruu dandeessa yoo jiraattanii nama tokko tokkoon seenaatii waan gargaartanii akkaawwantii himimee atinii. Akkaawwantii asala barreessite. Lakki dubbiin ilaa Jibriil maal nu fakkaatte beektaa? Akka kan itti dubbataa turte akka isiin itti dubbataa turte durumarraa iyyuu hin jiraami namni waan tokko akkanatti ni himatu yookiin immoo erguma carraa argadha jettee seentee waan dubbattu faana fakkaataa ture garuu. Yaa taargeetii ati waan rakkoo itti qabdu san carraa argachuu dhabee tureera carraa baga argadhee jedhaa turte jechuun dhugumallee namni hedduun dhufee asirratti rakkoo isaallee himachuuf namni barbaadu jira. Waan baay'eetu jira waan taateef isa isarraa isii irraa eegaa turre. Ani waan dandeesse gargaarii gaafan jedhuuni ka keessaa fakkeenyaaf haadha manaatiin wallolee kaasitti jaarsa dhabee sitti himatu yoo gargaaruu dadhabde isa rakkataa namni gargaaruu danda'u hin gargaarsistaa jedhee waan dandeessuun gargaarii jedhaanii ture. Jennaan isiin maal itti fidde beektaa foolollee yoo na gargaartee jennaan jookii godhaa jirti jedheetumaan akkasii fudhataa turen. So hagamaayyuu sireesii jedhaan jiruan. Namoonni gargaaruu barbaadan jarana seenaati gargaara. Waan dandeessan gargaaraanii hin tuffatinaan nama rakkatee fi yoo walirraa namni dammoo rakkatu malee waan himatu erga onnoo jettee dammoo akkaawuntii kan gaazala barreessi yookiin nutti miti sii dabarsa amma qarshii 10,000. Jibriil kiyya rabbi bakka si haa buusu dachaa godheeti ulfaadhu waan haadhaa si bira haa dhaabatu. Amina. Akkaawuntii kan kee barreessi jala kanatti. Ati waggaa 13 Dubaayin keessa teessee maal hojjetaa turte koo? Abbaa yaalataa ture jedhaa turteemi. Dhukkubaanii ture isallee isaanuma gargaaraa ture waan jettu dhagaa ture. Kana bar dubartiin biyya arabaa ta'u maqamaan folqajeeltee maqamaan hin beekanii fi bar abbaa barbaadamu isin ani wallahi lazim waggaa 13 fixeen dom jiini 12ffaan ammatti seen kun bar harum ammatti seen kun 14ffaa fuuti biyya kana keessatti jechuudha galee waggaa 3 qofa biyya taa'ee jiraachuun dandeenye jireenya biyyaa mana kiraa kafalachuu dadhabee lammaffaa biyya kana deebi eega biyya kana ichi amma maal dalagatteerta fakkeenyaaf amma maal dalagatteerta wanta akka waan dalagadhee harka kootiin qabuun jiru lafa bitadhee mana gadhaabee manni akkasii hafee waggaa lammaffaa seenaara. Aizo Shabibti. Amma akkaawuntii barreeffadhu jala kanatti namoonni si gargaaran si gargaaranii waan dandeessan gargaaraa please warri haadha qabdanis ka haadha hin qabnes haati si haadha teenya hunda nus waan dandeenyu hin gargaaraanii. Gargaaraanii qarshiin isin gargaartan hin fayyisu garuu sababa ta'uu fi danda'a. Gargaaraanii. Akkaawuntii ittiin namni rabbi laaffisee si gargaaru karaa keessatti inni dubbisaa gaati namni rabbi laaffisee gargaaran. Dhagaan dubartoota keenyaa kana wallaahi. Yoo akkaawuntii asiin hin qabne ta'e fooloo si godhee jira naa ergi keessanis si dabarsa warri 10,000 yoo kun fooloo si godhee deebisiitiin haa barreessi. Akkaawuntiin biraazariin jira amma dhabame na fakkaata. Yeroo argatte eenyu godhu? Biraazarii raggajitee biraazariin ni amantaa? Kun geessaan maatii yaani leessuma geessaa waan an geessaa ho'i dhaqee. Isa ni amantaa jechuudha. Jechuun birrii irratti yeroo ammaa namni diina jechaa jedha baraan. Yaa diinumaa garuu isumatu tajaajilaa jira matarii waliin bu'ee ba'ee yeroo isaan bakka kamiyyuu samatti deeman. Rabbi si haa fayyisu si haa afiu rabbiin inshallah. Galatooma jira. Warri gargaaruu hin dandeenye du'aa godhaa fi warri gargaaruu dandeessan hin tuffatinaa 100 hin jedhinaa 200 hin jedhinaa 50 hin jedhinaa waan dandeessan godhaa fi. Baru dubartoonni biyya arabaa jirtan rabbiin sodaadhaatii fi isin yaadadhaa. Lakki bari maal godhan beektaa waan ofii amma nama baay'ee hin argina beektaa laayikke. Ofii isaaniiti osoo waa tokko gadi dhaabatin kun akka nama eenyuu kanatti nama Ameerikaa fi Awustiraaliyaa Kaanaadaa jiraatoo kana beektaa biyya namaati hidha cettee biyya sanitti isiin waa hojjettu kana sii galaami.
namni jireenyu akkasii keessa isiillee jiraatisa beektaa. Jireenya leegjarii maatii isaanii jiraachisaa ofii isiiti ammoo like injiraami. Akka amma kunoo isiin dubbattu kana. Akkamiin yaadu beektaa isaaniif waan of kuttee isiin waan hedduu hojjettuuf waggaa 10 kana keessatti yoo tana biileenara iyyuu taateerti jedhanii yaadu bar. Isiin amma gaaf dhibamtee hoggaa hagana biyya Dubaayii taa'ee na gargaaraa hin rakkadhe namaan jechuun hagam nama ulfaata du'uutu irra siif filatama miti hiree. Waan waggaa 11 ta'ettee bar na gargaaraa amma gisee isiin jettu iyyuu. Laa ilaaha illallah. Alhamdulillah jarrama kun. Inda qabda rabbi fayyaa sii kenninaani. Angkanaaf barga waa kaayadha waa duuba darbadha. Warrumaan biyya Ameerikaatti isin argitan kun dhugaa rabbi bal'inna qabaatee yookaan immoo argatee birriin isaa tirfii lafatti haftee akka godhu dhabeetii miti. Garuu haa ta'u boruuf jedhee waa achi kaayata waan boruurra dhufuuf jedhee waa maal jedhuuf jedhee eessuma namarraa tirfii hafte tokko hin jiru. Mindaa jee tokko hojjetta yoo diraama kuma takkaan hojjettan dirhamuma 200 lafa kaataa deema. 200 ji'arra 200 lafa kaataa deema. Taan maatiidhaan illee gargaara ittiin illee bashannana. Boruu gaafa kuftanii jettan kun namni tokkichi mee nama meeqa jira nama 400 jira. Haadhaan narraa dhukkubsataa onneen narraa dhukkubsattee haati fiyya waan ittiin yaadadhu dhabee hin kufee jette. Namni tokkichi haati ishoo jedhe hin jiru kun mucaa tokkichi as keessa jiru kan akkuma kudhan si gargaaraa jedhe namni hundi ni fiiga 600 tureeyyuu gisee san. Gargaarsa gisee jedhanii dhaga'an namni ol ka'ee fiiga. Nuti amma jechuudha feemasoonni qabaannee namaa hin kenninu ofii kenna gisee gargaarsa jedhan namni mana kenna jooyin godhuu qaanfata. Jooyin ma godhuu qaanfata. Bara eebelu gastiin na baasuu dide eebelu akkas naa godhuu dide